Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan fayyaa keessan nagahumaan isiniin jedha. Egaa akkuma beekamu har'aas haala kamiin YouTube irraa piroogiraama tokko malee yoo barbaanne viidiyoo yoo barbaanne sagalee karaa ittiin buufachuu dandeenyu ilaallaa jechuudha. Egaa kana gochuudhaaf jalqaba YouTube keenya ni bananna. YouTube ergaa banannee booda viidiyoo buufachuu barbaannu san bira dhaqna. Egaa ergaa viidiyoo san bira dhaqnee haala kanaan nuuf fida jechuudha. Asitti mallattoon sheeridha ni jirti jechuudha. Mallattoo tana ni tuqna. San booda asitti copy URL kan jedhu ni jira. Isa yeroo tokko ni tuqna. San booda linkiin viidiyoo kana copy nuuf ta'ee jira jechuudha. As keessaa ni baana. As keessaa baaniti yoo feene Chrome yoo feene intarneetii keenya ni bananna. Intarneetii irratti YouTube in MP4 jennee barreessina jechuu haala amma ni barreessu kana. Ergaa haala kanaan barreessine booda searchii goona. San booda haala kanaan nuuf fida jechuudha. Kan jalqaba YouTube in MP4 download YouTube videos in MP4 format kan jedhu ni jira. Isa kana yeroo tokko ni tuqna. San booda haala kanaan nuuf fida jechuudha. Asirratti enter your YouTube link here kan jedhu ni jira jechuudha. Bakka qullaa kana sekondii lamaaf yookaan sekondii takkaaf qabnee teenya. San booda paste kan jettu nu baati. Paste kana ni tuqna jechuudha. San booda download MP4 kan jedhu jalatti ni jira. Isa kana ni tuqna. San booda haala kanaan nuuf fida jechuudha. Jalatti download MP4 kan jedhuu fi download MP3 kan jedhu ni jira. Inni jalqaba download MP4 kan jedhu kuni viidiyoo buufachuu yoo barbaanne, inni lammaffaarra jiru kun ammoo sagalee buufachuu yoo barbaanne isa tuqnaa jechuudha. Fakkeenyaaf amma viidiyoo buufachuuf isa jalqabaa kana yoo tuqne san booda daawunloodii nuuf godhuu eegalaa jechuudha. Haala amma agartan kanaan asirratti daawunloodii nuuf godhuu jira jechuudha. Egaa inni daawunloodii nu ta'e immoo gaalaarii keenya keessa nu seena. Gaalaarii keenya keessa seennee argannaa jechuudha. Egaa kana fakkaata. Waan na hordoftaniif baay'ee galatooma. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.